Baay'een isa jaalladhaa isa dhabummoo hin barbaadu. Isa dhabuurrammoo ofii koo dhabuun filadhaan. Jibbamuu caalaa wanti bareedaan hin jiru jedhee yaada. Mi'aawus ta'ee jireenya kee mi'eessuuf wanti akka jibbamuu nama guutuu si taasisu hin jiru. Namni yeroo si jibban of dandeessee akka dhaabbattu si gargaaraa jiru. Isaaniin alatti jireenya kee akka bareechuu dandeessu si shaakalchiisaa jiru. Dhuguma iyyuu isinitti himu jarri kun oolmaa isinirraa qabu. Waan tokko isinitti himu aannan saame yookaan rukutaame sana booda kan dhadhaa ta'u. Guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan tureanii. Kanaafiyyuu anaan amma jireenyi nagayeera. Hojjedhees jireenya jiraadhus argeera. Warri isin gadhiisiise dhiifama. Maatiin koo, obboloonni koo, hiriyoonni koo hundi keessan dhiifama guddaa naa godhaa. Anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu hojii yookaan gaa'ela osoo hin taane kana booddee boqonnaa naa kennu du'a qofaadha. Kanaafiyyoonis bakka ani fidadhe deemaan jira waanta ta'eef isinin jaalladhaa. Yeroo gaarii turtii qaarii qabaadha. Bada jiru. Ay jiru wallahi mucattii kana baay'ee hordofaa. Maaliif hordofaa? Mucattii cimtuu na fakkaatti. Mucattii jecha namaatiif fi gocha namaatiif iddoo kennituu natti hin fakkaattu. Maaliif jennaan yoonich wanda seet baqa የምትመች ሴት ናት። አላኩል ሀል ገራዳ ኛቴ ባይነት natti dhagahame. Obboleewwan dhiifama. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota haadha Jaafar akkam nagaa fayyaa gaarii jirtanii naguma nagaa keessanii baga nagaa jiraattanii natti dhagahame. Duuti mucattii kana akka du'a kiyyaatti natti dhagahame. Maaliif beektanii? Ijoolleen teenya ta Oromoo ta feemasii taate wanti akkanatti lubbuu isii dhabaa jirtuu fi dhiiraa jecha akkamitti yoo jettanii dhiira sobduu, dhiira gantuu, dhiira duriyyee kan dubartii birallee asumatti haadha warraa ofiit irratti dubartii biraa qabatan jechaadha. Mucattiin kun osoo bultii isii keessaa nageenyi jiraate lubbuuf hin badheessitu kijiba. Eenyutu koomantii jechuuf ajjeese argine. Eenyu koomantii jechuuf ajjeesa namni gar koomantii jechuuf hin ajjeesu. Kan caalaa arrabsamaa turre koomantii irratti. Wabaa'ee jedhamee ture koomantiif jecha namni lubbuu ofii hin baasu kun kijiba. Koomantii osoo hin taane wanti lubbuu nama baasisiisu bultiidha. Abbaa warraa ati bultii waliin jaarattee fi abbaa warraa ati niin qabaa, abbaa warraa kiyya gaachana kiyya jettee ati eeydu yoo dubartii biraa wajji argame yookaan immoo yoo sirratti dubartii biraa laalee kana kan lubbuu namaa baasu. Yeroo baay'ee shamarran kan lubbuu isaanii baasu wanta akkanaati malee wanta akka namni jedhaa jiru kanaa miti kijiba. Kijiba sun lubbuu namaa hin baasu. Maaliif jennaanini koomantiin isii rakkise bari barbaaddu tiktookii ta'ee feesbuuka ta'ee cufuu dandeetti. Cuftee maqaa ofii biraatiin banattee akka feetee jiraatu dandeetti namarraa fagaatteedha. Kuni lubbuu nama hin baasu kijiba. Namni koomantiin arrabsitanii isiniif jecha duutee baga gammaddanii maalaa koomantii jecha miti ka duute. Gaafa isinii ani amma booda duniyaa kana hin barbaadu deemuu filadha jettee poostii gootu jaarsisii eessa jira? Yoo ofii lubbuu isii dhaqee dhaqqabuu dadhabee nama bira jiru deema dhaqqaba maa jechuu dhabe? Maaliif jechuu dhabe? Akkamitti deemee isii dhaqqabuu dadhabe? Jaarsisiiti jennaan eessa jira yeroo sani? Inni yeroo sani eessa jira? Maal hojjetaa jira? Yoo ofiiyyuu dhaqee dhaqqabuu baate namaan dafaa na dhaqqaba nama naannoo san jiru. Akkiin namni hiriyaan dhabu, ollaan dhabu. Namni tokko namni addunyaarra jiraatu kun hiriyaa sin dhabu, olla sin dhabu, fira sin dhabu jechaadha. Deemaa dhaqqabaa mucattiin kun akkana bajettee barreessitee akka seexaan isin dogoggorsiisne deemaa dhaqqabaa jechuun danda'a. Kana kijiba maal godhanii wal sossobanii yeroo baay'ee dubartiin jabduun akkana wanti isii sochoosu yookaan wanti haamilee isii cabsu dhiira qofa. Bultiidha.
bulti inaaf ta'a bulti tiyya jettee jaaratte gaafa bultiin sun bakka siin eeyde sanii dhabamte haamileen isii cabaa jecha malee koomantii fi jecha namaatii jecha haamileen dubartii cimtuu akkana hin cabu. Akka akkaanuu siin tarte hankan na ajaa'ibsiise immoo kan nama koomantii jalatti barreessu. Anilleen dhufaa jira deemi bakka anillee akka qosaa duuti boonii akka qosaa tokkottii fi akka ittiin feemmasuu akka itti ka YouTube illee viewuutti argatu ka TikTok illee ka Messenger illee wallahi baay'ee garaa na nyaatte. Even video hojjetu na jibbisiise wallahi na jibbisiise. Maaliif jennaanini mucattiin kun yeroo baay'ee nin taphatti nin qoostii namatti tolti haalan namatti tolti nama hedduu nama xuuxu siin fakkaattu maal jettee yeroo baay'ee deddeebite ani isa dhabuu mannaa lubbuu kiyya dhabuu wayyaa jette ani abbaa warraa kiyya dhabuu mannaa lubbuu kiyya dhabuu wayyaa jette kana jechuun wanti lubbuu isii dhabuu filatteef isa dhabdeeti jechaadha. Dhiirtii Oromoo kenna yeroo hedduu osoo jaartii uf jalaa qabanii keessattuu erga bultitti seenanii jaartii uf jalaa qabanii gara dubartii biraa deeman. Kanarraa ka'aaf immoo wanni garaa nama nyaatu mucaa kana mucattiin kun duroomsitee abbaa qabeenyaa gootee even dhiyoo tana mana tokkorraa gara mana lamaatti gara mana bal'aatti ba'anii jirra. Duraanii sirarran taa'ee nyaadhaa har'a garuu xaawularra taa'ee nyaadha soofarra taa'ee nyaadha jettee dhiyoo tana qalladaa viidiyoo hojjettee turte. Hangasumatti mana isii keessa yuteettee osoo ittiin gammadin biraa deemte jechaadha. Booniin ufajjeefte osoo hin taane akka jaarsisee ajjeesetti. Wallahi yeroo baay'ee nuti ijoolleen shamaraa jechaadha. Yoo nama jaalannu likkii itti nama jaalannu hin beeynu. Abbaa warraa kennallee likkii itti jaalannu hin beeynu. Hanga lubbuu jaalala hanga lubbuu kenninuuf jaalannaa gaafa achi jaalalli sun xiqqoo bakka sanii socho'e lubbuu kenna dhabnaa jechaadha. Baay'ee garaa nama nyaata. Ani wallahi garaa na nyaatte. Intalli kuni yaani TikTokiin qabu Facebook irratti yeroo hedduu viidiyoo gaggabaabduu isiin ilaala natti tolti. YouTube irratti yeroo hedduu viidiyoo gaggabaabduu isiin ilaala natti tolti baay'ee natti tolti. Garuu yaani ani wallahi waan akkanatti abdii murtee uf ajjeeftu nan fakkaanne yeroo heddummoon hin dubbatti. Ani yoo isa dhabee isa dhabuu mannaa lubbuu kiyya dhabuu wayyaa isa dhabuu mannaa lubbuu kiyya dhabuu wayyaa jettee dubbatti. Subhaanallah. Akkuma afaan hin jettu isa dhabuu mannaa lubbuu kiyya dhabuu wayya jettee lubbuu fi dhabde. Inni immoo gaafa intervii godhanii maal jedhee yeroo gadi dhiirtii yoo dubartii wal bira qabdee laallattu namatti hin dhagaamu. Wallahi namatti dhagaama. Tanatu naa caalamu tanatu naa caala. Ani wallahi maadri baay'ee garaa nama nyaatti. Na fakkaata garuu I think nama immoo siqaratti qabate fakkaatti. Ani maraa caalaa maaltu garaa na nyaate beektanii? Haadha isiiti. Wallahi haadha isiiti. Ilma ofii guddifattee dadhabdee bakka kanaan geettee yoo kichuu isii kutamtee kutamtu mucattiin kun kichuu isii kana of duraa dhabdu namatti dhagahama. Haati tokko ilmoo yoo guddiftuutti dadhabdee itti xaartee jechaadha namni ilmoo kophaa ofiitti guddisee ilmoo kana akkamitti akka guddisu ni beeka jecha keessattuu jiru Itoophiyaa biyyan baatee nuti hanguma waggaa 5 guddisuun hagama kulfaatu. Ani amma fakkeenya fi ilmoo kana hagama akka guddisanii waggaa 5 daa'ima qabu kana keessatti mana namaa keessa taa'ee ilmoo maal akka ta'e guddisni ilmoo maal akka ta'e hubadhee jira jechaadha. Maaliif jennaanini wanni akka guddisa ilmoo nama cabsuu fi nama miidhu hin jiru jecha ilmoo ofii guddifattee gaafa bakka naa geettee ilmoon tiyya boru yoo kufenna kaasti jettu ilmoo isii dhabde jechaadha. Boru ilmoo tiyya na kaasa ilmoo tiyya harkana qaba jettee yoo abdii irratti kuttu yoo ati immoo ilmoo tee bakka sanii dhabdu wallahi haamileen nama caba namatti dhagahama. Maadri wallahi yaa boo ijoollee shamarranii wallahi dhiiraa jechuuf hin ajjeesina. Dhiirti sagaltuu haadha nu barrafa inshaallah dulloomti haga feete umriin keetuu haa deemu ka isaa olitti heerumta malee ka isaa gaditti hin heerumtu. Guutta dhiirri boo dhiiraa jecha lubbuu keessan hin baasina. Wallahi qilee haaseenu dhiiraa jecha lubbuu keessan hin baasina.
yoo dubbiin jabaate zayitii danfisaa itti naqama labbaa isaa wallahi dhiira mana sinkaayee akka meeshaatti dubartii biraa wajjin haasa'u zayitii danfisaa itti naqama labbaa isaa wallahi malabbaa isaa garuu isaa jecha lubbuu isaa balleessin lubbuu keessa maaliif inni darbu bar dhiirti biraa guute silaa dhiirtiin amanamanii miti halas haga dandeetti hojii jiraadhu yoo inni illee rakkoo biraa fide dhiisi deemi maaliif uffachiifta ani wallahi mucoon tuni baay'ee tokko garaana nyaatte baay'ee tokko bar nama cimtuu nama jabduu natti fakkaatti ture nama yaani hanganatti lubbuu ofii kennitu natti hin fakkaatu garuu har'a duuti sii qoosaa ta'e namni hundumee ilaala poostii godhe anillee torbaanarraa anillee bagaa anaaf fakkeenya guddaa naa taate anaaf akkana naa taate wallahi yaammal haati sii sabbaroonni ulfaata garuu baay'ee ulfaata wallahi moo ilmoo ofii dhiisati fira ofiitu yoo du'e bar fira sitti aanu yoo du'e wallahi garaan si beeka osoo namnuu sitti himin fira kee jechaadha mucattiin kun kaleessaa akkas jettee yoo isiin poost gootu warri amma achirraa iyyuu kun marru dhugaa finfinnee keessa namni tokko hin jiru ollaa isii namni hin jiru namni kaluun hin jiru namni ollaa malee hin jiraata fakkeenyaaf manni galanii ollaa malee hin jiraata olla masani yoo dadhaban poolisitti himanii warri keessa jiru warri itti dhiyaatu poolisitti himanii namni akkana bakka kana jira mana kana jira akkana jedhee jira dhaqabaaf hin jedhamu wallahi garaana nyaatte baay'ee garaana nyaatte maadri dhiirri Itoophiyaatti sababa isaanii dubartiin duutu harka maratanii taa'anii nyaatanii dhugaa jiran akka fedhanitti maal ta'an humaan taane kan hidhaa keessa jiru sidhama keessatti nyaatee qallabamaa jira kan lafa jirus nyaatee qallabamaa jira maaliif dubartiin kenna yeroo hunda dhiiraaf jecha lubbuu fi baafti wallahi akkanuma garaana nyaatee maaliif intee xinkirri bulaa iqaram indee min abbaatuuna ammee mucattiin kun subhanallah maal fayyadamte maal argatte haadha ofiit irratti madaa hambistee deemuu malee bar hiriyaas ta'e namni ambaas ta'e ay jedheetuma booyee dhagata garuu haati umrii ofii guutuu hin dagattu maaliif kennaan isiif jecha cabdee namaa gadi taatee ilmoo tokko yoo guddiftu keessattuu ilmoo abbaan biran jirre moo du'ee dhiisii odoo lubbuun jiru biran jirre wallahi namni kun ol si fuudhee gad si fuudhee namaa gadi taatee gadi kuftee gadi cabdee ilmoo kee guddifta ilmoo guddifte san yoo dhabde immoo baay'ee namatti dhagahama maadri wallahi ani garaana nyaatte